Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Waamicha hafuuraa Kun Waamicha hafuura dhaloota hundumaaf taasifameedha. Waamicha hafuura kana keessatti barnoota garaagaraa kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa paastar Dr. Mazgabuu Abdiisaatin kan isiniif dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsan guyyaa roobii kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isiniif dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma. An Waaqayyoof galatu baay'ee nagaa kooti. Inni nagaa keenya baay'isee Waaqayyo haa ulfaatu. Amma barumsa walitti fufiinsaan barachaa jirru barumsa bara dhumaa kutaa 5ffaa jalqabna. Akka carraa warra kutaa 5ffaa irratti dhaggeeffattanii kutaa tokko amma 4 teelegiraamii fuula teelegiraamii faarfannaawwan durii waliif qoodaa kan jedhurraa hin argattu. Isarraa hunduma isa jalqabaa yoo kaatan isinii gala. Akka carraa kana dhaggeeffannaan achi deebi'aa dhagaa tokko jalqabaatii ataraa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. YouTube irras kaa'uu jalqabaniiru sammuu warra qindeessanii YouTubein sun maal akka jedhamu isinii ibsu. Kakuu moofaan akkamittiin akka eegaa turanii waa'ee bara dhumaa kana waa'ee deebii dhufuu Kiristoos kana akkamitti akka eegaa turanii biyyi lafaa akkamittiin gara dhumaatti akka deemtu seera uumamaatti kaane jalqabneetu ilaalaa jirra raajota keessatti hundumaatti. Amma kakuu haaraa galleerraa har'a kakuu haaraarraa kaane jalqabnaa dheengadda xinnoo ishee gara dhumaatti buunee turre mee Waaqayyoon kadhannee jalqabna. Yaa Waaqayyo yeroo nu laatteef galanni siif haa ta'u. Ijoolleen kee Waaqayyo irraa kan barataniin ta'u nagaan ijoollee keessiin baay'ata jedhamee caafameera. Kanaaf sirraa barachuurraa kan ka'e nagaan keenya nuuf baay'atu hubannaa nuu laadhu biyyi lafaa kun garamitti akka deemaa jirtu nu hubachiisi. Anaanis na gargaari maqaa gooftaa Yesuusin si kadhannaa. Ameen. Amma gaa mul'ata irratti mul'ati dabalaa deema. Wanti hundumtuu guddataa ifaa deema. Wanti xinnoo tokkoon jalqabee akkuma aduun amma yeroo baatu xinnoo mataa isheetu mul'ata. Egaa aduu bahee aduu dhiyee jenna akkuma aadaatti. Amma waa'ee isaa lafi naannaa aduun hin dhaabata jedhutu hin ta'ini gara kamiinuu haa ta'u wanti tokko xinnoo iseetu mul'atee achi ka'ee guddataa deema. Kanaaf akka kana mul'ata kakuu moofaatti jalqabee guddataa dhufee hundumaaf ifaa deema jechuudha. Keessumatti warra gooftaatti amananii dubbii Waaqayyoo kana sirriitti qoratanii fi warra kakuu moofaa gararraa nuuf wanti baay'een nu ifee jira. Keessumatti gara bara dhumaarra warra jirru kanaaf. Maaliif ree warra bara dhumaa warri kakuu moofaa amma raajonni yeroo turanii seera Musee 5 duwwaa ture. Yeroo ergamoo turan immoo kakuu moofaa duwwaa ture. Bara keenya kana garuu kakuu moofaaf kakuu haaraa jira macaafi guutuu ta'e hundumtuu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon haa galatu. Kanaafitu akkamittiinitu kakuu haaraan immoo bara dhumaa iskaatooloojii isa jennu bara dhumaa hubatan yoo jenne inni guddaan egaa kakuu haaraan kan inni xiyyeeffatu Yesuus Kiristoos irratti eenyummaa isaatii fi hojii isaa irratti jechuudha. Waa'ee Kiristoos irratti kakuu haaraan kan inni xiyyeeffannaa isaa guddaan. Innaa Yesuus Kiristoos immoo mootummaa fidee dhufe mootummaa Waaqayyoo. The kingdom of God mootummaa Waaqayyoo
mootummaa kingideemiin jiraannaan kingiin jiraachuu murteessaadha. Mootiin mootummaa malee bu'aan qabu. Mootummaan jiraannaan mootiin jira, mootiin jiraannaan mootummaan jira. Kanaafituu mootummaa Waaqayyoo lafarratti diriirsuun karoora Waaqayyoo ture. Iyesuus mootii ta'ee mootummaan hundumtuu garuu isa jala galee akka jiraatu yaada Waaqayyoo ture. Garuu namooti akkuma kakuu moofaa keessatti ilaalle cubbuu addaamii fi waan hojjetan jechuun dhufirraa waan ta'e garaan namaa shiftaa ture waan ta'eedhaaf warrumti ijoolleemti Israa'el illee kanaaf abboomamuu akka isaan hin dandeenyedha kan nuti arginu waan ta'eedhaaf mee kakuu moofaa kana keessa kakuu haaraa kana keessatti maal akka inni fakkaatu tartiibaan immoo ilaalaa deemna jechuudha amma yoo Waaqayyo jedhamu kan Waaqayyo ulfaatu gooftaan nu gargaara isa kana amma gara kakuu haaraa keessa geenyeerra waan ta'eedhaaf jechuudha. Amma gaa kakuu haaraa irratti gaafa haasofnu kakuu moofaas keessa finnaa maaliif ilaallee dabarreerra waan ta'aniidha waan nu danqu hin qabu tokko theological development isaa ilaalla akkamittiin theologically akka inni guddate. Theology jechuun theoon afaan Giriikiiti Waaqayyo jechuudha. Loojiin immoo qayyabannaa jechuudha. Akkuma baayoloojii, astroloojii, fisiyooloojii, saayikooloojii jedhan loojiin qayyabannaadha, istadiidha. Theoon immoo afaan Giriikiiti Waaqayyo jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo qorachuu jechuudha. Kun immoo isaa qoratama, dubbii isaa irraa qoratama. Waaqayyo akka dubbii isaatiiti waan ta'eef namni tokko akkuma haasa'edha. Kanaaf Waaqayyo immoo isa haasa'edha waan ta'eedhaafitu akkamittiin dabalaa dhufe akkamittiin guddachaa dhufe inni kun kakuu moofaa keessa inni ture kakuu haaraatti akkamittiin dhufe guddate kanaadha teoloojikaalii isaa gaafa ilaallu jechuudha. Gaafa ammaa kakuu moofaatti ilaallu kakuu maaliif ariifachuu koorra suuta jedhe akkasuma hubattan waan an barbaaduufan ariifadhee hin barsiisu yeroo baay'ee ariifadhee hin barsiisa suutan jedha yooma ufuma fixuudhumaa jedhe yoom fiige bu'aan qabu dhugaasuuf yoo ta'e. Kanaafituu akkamittiin dhufaatii Kiristoos teoloojiyaan warri jennu yookiin immoo dubbii Waaqayyoo warri qoratan kakuu moofaa ilaalaa turan yoo jenne kakuu moofaa keessatti rabbii wanti jedhamu raabaay jedha gaan ingilifa raabaay warri jedhamu keessumatti warra Yihuudotaa teoloojiyaan isaaniiti warra waa'ee dubbii Waaqayyoo adda baasanii qoratan raabaay jedhamu isaan. Raabaayiin kuni warra rabbuunii jettanii warra rabbii jedhamu kun raabaa jedhaman kuni duuka buutota bartuu qabu. Bartuu kudhan qabaannaan namni tokko raabaayiidha jechuudha bakka barsiisaa. Warra ijoollee Yihuudotaa keessatti raabaayiidha jechuudha namni sun. Kanaaf gooftaan 12 qabaa lamayyuu irra caalchifatee jechuudha. Isarraa kaan akkuma baay'ee qabaachuu danda'u. Museenis qabaa, Saamu'eelis qabaa, Elsaanis qabaa, Eliyaasis qabaa. Namoota barsiisan ijoollee Yihuudotaa keessatti duuka buutuu qabu. Kanaaf isaan bakka raabaayiidha inni jedhu bakka ammayyuu maal ammayyuu jiru ijoollee Yihuudotaa keessa ilaaltan hareeda isaanii gad dheeressanii mataa isaanii irratti keeyatanii jiru yeroonni kun. Innaa kanaafi isaan akkamittiin bara dhumaa ilaalaa turanidha. Warri iskoolaaronni warra Yihuudotaa kuni warra raabaayyuu nu jennuun kuni attamitti ilaalaa turan yoo jenne bakka lamatti bara baasanii ilaalaa turan. Bara ammaatiif bara dhufu jedhani. This age and the age to come. Bara kanaa bara dhufu. The first age or this age isa jedhuu fi deebi'ee immoo the age to come. Bara kanaa yookiin immoo yeroo jirru kana yeroo kana bara adda baasanii bara dhufu immoo jedhaniiti. Bara dhufu jechuun waggaa dhufu kan jedhu jechuun bara hubadha sencherii bara isa dhufu. Inni afaan Ibraayistiidha bara kana isa jedhu olaam hazee jedha. Olaam hazee bara isa kana. Bara isa dhufu immoo olaam haabaa. Magasaan olam haze bara olam hazeen isa kanaadha. Olam haabaan immoo bara isa dhufuudha jechuudha. Barrinni kun olam hazeen kuni barrinni ammaa kuni addaamii fi erga cubbuu hojjetanii ka'ee bara cubbuutii
bara dhiphinaati, bara du'aati, bara booji'amuuti. Barri nama keessa jiramu bara nama keessa jiramu erga Addaamii fi cubbuu hojjetanii kaanii cubbuutti kufanii ka'ee hamma fayyisaan tokko dhufee bilisa baasaan tokko dhufee bilisa nama baasutti cubbuutu jira, booji'amuutu jira, dhiphinatu jira, du'atu jira, rakkinatu jiraadha. Okay. Barri dhufoo olaam haa baanoo barri inni dhufu. Egaanis kaatooloojiin isaa dhagaa. Bara kana bara booji'amuu, bara cubbuu, bara dhiphinaa, bara du'aa dabarseetu barri inni dhufu sun olaam haa baan immoo inni yeroo Waaqayyo mootummaa isaa lafarratti dhaabuudha, istaablish godhuudha. Barri sun bara dhiifamaa, bara qajeelummaa, bara nagaa, bara jireenya bara baraatiidha. Akka itti expect godhu. Baranni kun immoo beekamaadha. Dhiphinni jira, waraanni jira, du'i jira, rakkinni jira. Bara isa dhufu garuu Waaqayyo mootummaa isaa dhaabeetu waggaa kanaa waggaa isa kana jechuu miti. Wadhaa jiru this is a century. Barri dhumaa sun kan inni ta'u bara dhiifamaa, bara araaraa, bara qajeelummaa, bara qulqullummaa, bara nagaa, bara jireenya bara baraati. Kana yaadugaa akka kanattiin kan isaan barsiisan, akka kanattiin kan isaan expect godhan. First century yeroo Kiristoos dhufee egaa barri kakuu moofaa BC jedhama, before Christ. Indaama isa fuuldura before Christ miti isaan waan biraadhaan waamu. Achi gadi lakkaa'aa dhufeetu Kiristoos kan inni dhufee barri inni bara araaraa fuuldura jiru sun raachuudhaaf waggaa 6 hafee dhufee jedhu baay'ee isaanii warra kaan immoo waggaa 4 hafee dhufee jedhu. Bara araaraa san ta'in keessa Yesuus orma dhufnaan barri durii before Christ darbee aanoo deeminiitti yookiin bara araaraatti geeddarame jechuu miti. Yesuusin hin daawwamu hamma irraatu 20 kanarraan fudhanne ijoolleen Israa'el. Kanaaf seenaan isaa ergamooti lallabanii waan hundumaa wangila addunyaan gaaniyyuu seenaan barame malee Kiristoos isa ta'uun barame malee baay'een isaanii accepting goone. Kanaaf har'uma dhufee miti Yesuus miti kan bara sana geeddare. Barri inni dhumee bara araaraa tokko malee jalqabee jechuudha. Kanaaf kan Yesuus Kiristoos du'ee bara 26 yookiin bara 27 bara araaraa keessa maaliif gara siitii waggaa 4 yookiin waggaa 6 jiraateera ka'a. Baay'een waggaa 6 walii galuu kana bara 27 bara araaraa keessa du'ee jechuudha waggaa 33 ta'a walii galli isaa yeroo sana. Inni barumsa mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef isa keessa galuu hin barbaadamu. Kanaaf bara araaraa sana bara jalqabaa sana warri Yihuudooti turanii sektii baay'eetu jira, giruuppii amantii baay'eetu jira. Sects, Jewish sects jenna. Akkuma ammaa denominationii amantiin adda baba'ee jiru kana fakkeenyaaf Fariisonni turanii. Fariisonni kuni dubbii Waaqayyoos siyaasis hundumti isaa walitti qabnee bulchina warra jedhaniin horii qabu, waan hundumaa qabu. Bakka keessi isaanii jibba of tuulummaa waan baay'een qabame jira. Bakkeetti garuu hin kadhanna jedhu kadha isaanii mul'isu araaran qabanii maaliin qabanii Maatewos 23 irratti sanni gooftaan ishee lallaa dimbilallaa kurnaffaa kaffaltu that's great gaariidha garuu araara inni caalu immoo araara kan isin dhiistanidha. Ifama gochuu araara gochuu. Kanaaf lachuu isa walitti qabanii jiraachuu barbaadu isaan sektii tokkodha giruuppii tokkodha. Jaallatan warra Roomaa warra isaan bitu maal jedhu warra saduuqota ammoo jiru isaan immoo warra Fariisota irraa malee adda bahu warri Fariisota warra saduuqota Fariisonni du'aa ka'uus hin amanu ergamoonni jiranii amanu warra saduuqota du'aa ka'uus hin amananii ergamoonni jiraachuu isaaniitti hin amananii. Warra siyaasa immoo jaallatu warra Roomaatu addunyaa bushaara waan ta'e warra Roomaa jala bu'anii hojjetu. Qayaafaa dhumtinni hanga filuu yeroo Kiristoos akka du'utti faradee ture yeroo sana warra Roomaa wajjin hojjetu isaan. Warri biraan immoo ziilets warri jedhaman jiru qanaatanya Simoon fana Maatewos fana achi keessaatti kan inni dhufee Maatewos miti Simoon achi keessaa dhufeeti kan inni amane. Maatewos qaraxxuu ture warra Roomaatii gargamaa ture hin daa'amu jaallatan warri Yihuudotaa. Innaa qanaawwiyu Simoon inni jedhu jechuudha. Isaan immoo maa inni meeshaan hundumtuu ijoollee Israa'el irraa fuudhameera waan ta'eef cuuphee fadhuusan jedhanii dhaqatu warra Roomaa sana waraanu. Isaarraa kan ka'e immoo bakka warra wattaaddara Roomaa sun nama meeqa fixu akkuma beekanii ta'aa jiru. Bara 70 Kiristoos erga du'ee waggaa 40 booddee magaalaan Yerusaalemis diigamtee gubattee manni qulqullummaa gubatee baduudhaa fi warri caalmaatti roolii sana taphatan eenyudha warra hinaaftota kanaadha.
bilisummaadhaan bilisa baanii harka bittee warra biraarra jiraachuun nurraa ta'edhu hin dhufu waaldaas hin dhufu gara walgahiitti yeroo dhufanii warra isaanii intini godhan sana waraanii isaanii intini godhan guruppii tokko turan isaan warri iseen jedhan immoo jiru Yesuusii fi Yohaannis cuuphaan sana keessaa jedhu isaan immoo waan tokko isa siyaasaas hin barbaadanii waan tokko isa waliin maqaa kanas hin barbaadanii sabarraa achi ba'anii matu Waaqayyoon kadhatu isaan Waaqayyoon kadhachuu duwwaatti warra amananidha. Kanaaf guruppii garaagaraatu ture jechuudha gaa warroota kun hundumtuu ilaalcha mataa isaanii qabu. Waa'ee bara dhumaa kanarratti waa'ee waan ta'uuf jiru kanarratti. Kanaaf egaa yeroo Kiristoos dhufe sana keessa waraanatu jira, dhiphina gurguddaatu jira. Isaan immoo maal eeggatu warra amantii kun immoo Masiihiin gaafa dhufee macaafa kakuu moofaa keessaa dubbisaniiru qaba. Masiihiin gaafa dhufee warra ittiin bittu warra Roomaa kana bittee kana dabarsee maaliif duraanii beektu Asoor ture, Gibxiin ture, Gibxi taanee Asooriin ture. Warra Noorziillee isaan boojii Asooriin taanee immoo akka Daani'el boqonnaa lamarratti ilaallu immoo mootiin Baabiloon Nabukadnezar mul'ata inni arge abjuun argee mataa warqeedha inni sumaadha birriin immoo harka bitaan mirgaa ta'e kun immoo Meedonii Faares biyya biraatu ka'ee deebi'ee mudhiin kun immoo inni birrii ta'e kun immoo Giriiktu ka'ee ittaanee immoo miilli kun tokko suphee tokko sibiila ta'uun kun immoo inni immoo warra Roomaati. Bara Roomaa keessa egaa mul'ata abjuu inni arge sun inni shanaffaa ta'e ka'u mootummaanii gaararraa dhagaan tokko harki namaatti hin bu'iin konkolaatti dhuftee misilii kana hundumaa walitti daattee fakkii kana gaara guddaa ta'e dhaabbatee jedhanii mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo nama fide miti. Yeroo isaatti ofiin dhufe bara kam bara mootummaa Roomaa keessa. Akkasittiin keetti kennu waan ta'eef kan isaan eegaa jiranii gaafa dhufuu waraana sana hundumaa dabarsee diina ijoollee Israa'el hundumaa rukutee ergamoota loltuu ergamoota qabatee namoota amanaman immoo qabatee loltuu godhee qabatee dhufeetu hundumaa dabarsee teessoo Daawit irra taa'a mootummaa Israa'el haaressaa. Gaafa sana inni har'a nu rakkanu har'a nu waraanee nuun taphatan inni kunoo warra Roomaa nu bitan inni bara durii kaanee takka Asoorii takka Gibxii takka Baabiloonii takka Meedonii Faaresii takka Giriikii mootummoonni addunyaa nutti geggeeddaramanii nu bitanii nuun taphatan kana nurraa dabarseetu mootummaa keenya addunyaa irratti bakka beekamtuu godhee qaba. By the way erga mootummaan Waaqayyoo Kiristoos dhufee mootummaa Waaqayyoo har'a mootummaa hafuuraati. Boru mootummaa fiizikaalii ijaan mul'atu ta'ee dhaabbata lafarratti. Erga yeroo sanaatiin mootummaan beekamaan addunyaa kanarratti hin kaane. Amma warra Ameerikaa maaloo jettan kun kaayyuma Waaqayyoo keessa hunjana ilaalcha Waaqayyoo keessa hundumaa beeka garuu addunyaa makan bushuun kaane. Yeroo sana Meedoon Faares biyya 120 walitti qabanii bushu. Addunyaa bushu. Ameerikaan takka addunyaa hin bushine. Yookiin Raashiyaan takka addunyaa hin bushine. Biyyuma jaraa qabatanii ittiin biyya barbaadan waliin dhahu malee. Ufuma isaaniitii cimoo ta'anii iyyuu takka achiin Raashiyaan jira, Chaayinaan jira, isaan kun jiru hundumtuu ana jiran addunyaa bushaa jiru hin jiru. Erga mootummaan Waaqayyo Yesuus dhufee dhaabeetii kan walqa tokko suphee tokko sibiila ta'e kan wal qabatee hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo duwwaa bal'atee guddachaa jira galanni isaaf haa ta'u. Kanaafitu kana expect godhanii akka dubbii Waaqayyoo qoratanitti kana eegaa turanii jechuudha. Warri Yihuudoota maaliif kakuu moofaan seerri kan itti musa kanaadha waan ta'eef akkuma qoratanitti. Kanaafi amantoonni Yihuudotaa, geggeessitoonni Yihuudotaa, raabaayiin Yihuudotaa warri barsiisan sun warri isaan rabbuun duukaa bu'an barsiisan sun kan isaan barsiisanii polotiikaatti eegu just polotiikaal dhufeetu mootummaadhuma Israa'el ganaana addunyaatti mootummaa akka warra dur isaan bushaa ture isaan beekamaa godhee bilisa baasee dhaaba jedhaniitu akkasittiin kan isaan eegaa turan akkasitti kan isaan barsiisaa turan maaliif ree kakuu moofaa nama fudhatanii yoo ilaaltanii polotiikaaliidha. Gibxii baaseetu ijoollee Israa'el achi tokko isaan guddatan godhachuumatti sassaabee kaa'ee erga isaan saba guddatanii fi kanaaniin biyya immoo rukuchiisee irraa balleessee immoo jedhe gash firdii godhee miti polotikaa dhagaa kun polotikaan suni Waaqayyoo geggeessaa ture kun waan dandeenye nu jechuu gooti dhufee biyyi suni kan isaanii ture biyya kanaan jarri waan cubboo hojjetanii fi irraa balleessee isaanii kenne maaliif Nohi yeroo abaaru kaamiinii kanaan garba ta'uu hangafa ilma isaa abaare kaamta abaarame miti hangafa ilma isaa abaarame isa immoo ijoollee Israa'el turraa barreessee dhufee dhaale. Yoo namni tokko balleesse akkaan balleessina nama 36 ajjeese. Daawit balleessina nama 70 ajjeese. Namni tokko yoo balleesse baay'ee isaanii namni tokko yoo waan gaarii godhe bargatu.
Maaliif akka biyyaatti isaan qabee deemaa ture amma Kiristoos keessa dhalatutti akka biyyaatti fayyinni isaaniis. Waraannis lafumarraa, dhaallis lafumarraa sirriidha waaqayyoota manuudhaan mootummaa waaqayyoon dhaalu. Garuu baay'een isaa wanti mul'atu isuma bakkee eksternaaliidha. Amma kakuu haaraan keessa yaada isa bakkee miti isa wallitu miti yookiin immoo isa bakkeetti uffannu isa bakkee taanu isa keessaati kan nama xureessu. Amma kakuu moofaatti waaqeffannaan isaas maal taasise eksternaalii waan bakkee taanu kakuu haaraatti garuu harka rukutuu dhiifnes utaaluu dhiifnes utaallee kufnee gangalannes isa keessaati dhuguma keessa keenya keessa waaqayyo mootii fi keenya keessa keenya akka inni ilaalu keessa keenya keessa gadi ba'aa waan ta'eedhaaf. Innaa kanaafitu kakuu moofaan suni yeroo sana sirriidha kaa waanuma fiizikaalii lafarratti mul'atu godhaa fi fuudhaa deemee abeet waaqa isaanii moo jedhameetu warri kaanis waaqa isaanii agartanii fara'oon waaqaa jedha. Waaqa garaagaraa waaqa aduu waaqa bishaanii fattee maaloo kana gara waaqa kudha meeqaa kana meeqaata mallakkaa'u qabu. Inni Roomaa bushu Qeesaar nuyi waa gooftaadhaa jedha. Kanaaf kiristaanonni Yesuus gooftaadhaa jedhan. Warra biraan Qeesaar gooftaadhaa jedhu noo Yesuus gooftaadhaa jedhan amantoonni. Kanaaf abiddaan gooftaa bineensaan nyaatamaa turan. Hubadhaa kan isaan ittiin lolan kan isaan waraanan kan isaan maal jedhanii waaqaa wajjiniin kan hin mul'anne hojii walitti qabatee jira jechuudha. Nuti waaqa sanyii Haayile Sillaaseen waggaa dheeraa bushee. Ani mo'aan basaasa nagada Yihudaa jedhee waaqayyoon nutti kenne malee maal nuyi isin bushuu barbaanne mootu fuutanii bushuu dandeessanii nuyi ijoollee zarii Israa'elii waaqayyoon nutti kenne mo'aan bassaa. Kun ikkoo baay'ee ulfaataadha. Haayile Sillaasee maqaa isaa miti Tafarii Mokonnon Haayile Sillaasee waaqayyoo irraa fudhatee magartanii waaqa tolfamaa marraatti jaamaayikaan isaaniif sagadu Rastafariyaans warri jedhaman. Xaawotii guddaa biyya keenya tabaarsa guddaa kan fideedha Haayile Sillaasee. Maqaa isaa miti Haayile Sillaasee. Humni kan waaqayyoo jechuudha. Mo'aan basaasa nagada Yihudaa nagadiin immoo Kiristoos maqaa sana fudhate. Antaay Kiriist Kiristoosiin kan morme keessaa tokko ta'e. Har'a sama keenya warra Katoolikii fudhannee yoo ilaalle Phaaphaasonni Katoolikidha. Antaay Kiristiidha. Keessumatti immoo warra Roomaadha. Maaliif cubbuu nutu dhiisaa? Cubbuu kan dhiisu Kiristoos duwwaadha. Fayyisuu yoo ta'e taambirii deeduu akaasuu amma gochuu yoo ta'e eenyuyyuu kana mana hin godha. Nuyi amma waldaa dhaabatu irra kana kaameraa viidiyoon hin jiru malee raatuun meeqa fayyee maraatuun meeqa fayyee deebii manni qorichaa Ayiradis Abaan kan meeqa fayyee akkasittiinitu amantii garaagaraa keessaa gooftaa fudhatanii amanaa turan. Akka irraa garuu bilbilli jiru viidiyoon hin jiru wanti meeqa hin jiru. Cubbuu dhiisuun garuu waaqayyo malee kan dhiisu hin jiru. Kanaaf kan isaan Yihuudoonni akkamittiin cubbuun dhiisa jedha Maarqos boqonnaa akkamitti cubbuun keessi dhiifameera jedhanii kan isaan raajii fidaa ture waaqayyoon of qixxeesse jedhani. Kanaafi gaafa ilaallu poolitikaaliidha kan isaan fudhatanii deemaa turanii akka poolitikaa entitiitti iddoon itti mo'eessaa Yerusaalemitti. Isa booddee maal godha? Israa'eliin fuudhee ganaanaa godha. Ollaa diina nutti dhufan hundumaa rukutee ollaa keenya keessaa ganaanaa godhee achi ol baasee world power irra nu kaa'ee. Isin akka itti kan isaan misee eegaa turan maaliif akkasumas kan isaan dubbifatanis waan itti farannoo hin qabnu. Kanaaf boojoomuutu nurraa hafaa, dhiphachuutu nurraa hafaa, waraanan nurraa hafaa, du'atu nurraa hafaa, warra Roomaa kana nurraa rukutee kaasaa kan isaan eeggataa turan political masayaadha. Political kingiidha. Garbummaan nurraa hafaa. Ulfina biyya keenyaas waaqayyo biyyattii kakuu galeef kanaafituu deebisaa jedhanii akkasittiin eeggachaa turan. Kanaadha. Wanta akka itti eeggatan kanaadha malee Yohaannis Cuuphaanii yaadattanii mata tokko tokko dhagaa dubbisaa. Yohaannis Cuuphaanii gaafa dhufuu deemu qottoon isaas harka jira qottoon muka jala kaa'eera muka kana muree gatatin Abiraam abbaa keenya jettu inni muree gataa jedhe isin ijaan godhattan taanaan. Hafarsaan immoo harka jira qamadii fi baqii adda baasee qamadii gombisaatti baqii immoo abiddatti gadi buusaa firdiidha. Abiddaan cufa inni firdiidhaan kun inni faradhaan bishaan isin cufa inni gaafa dhufu qamadii habaqii abiddatina kun gubuudhaan bakka firdiidhaaf dhufaa jedhee eegaa ture Yesuusi. Gaafa Yohaannis qabamu Yesuus irraa goree darbee wangeela lallabuu jalqabe. Hoomaatis qoto qoraa dubbisaa. Isa booddee bartuu salamatti erge. Maa inni kan dhufaa jiru siidha moo kan biraa eenyu jedhe. Mikinaan isaa Yesuus dhufunaanii masiin kun gaafa dhufu hin faradaa cubbammoota firdiitti gad ishee naqeetu qulqulloota duwwaa dhaalchisaa jedheetu kan inni lallabaa ture. Lallaba Yohaannis lallabuuf Yesuus Kiristoos gaafa dhufu kan inni hojjetu akka ooluma dhufuu dide.
Hafuura qulqulluun immoo gaafa wangelee Yohaannis boqonnaa tokkorraa agartan immoo ani hin beekun turee inni laakuun hafuura qulqulluun cuuphuu sammuu hafuura qulqulluu akka gugee irratti gadi bu'uudha jeenatti dubbateedhaan baay'isawee fira Yohaannisii fi Yesuus wal nagarre garuu Yohaannis waggaa 30 lafa duwwaa turee dhufe waan ta'eedhaa fi wal nagarre maaliif harmeen isaanii Elsaabeetiin Maariyaam fira ka'a. Yeroo hafuura qulqulluun ulfooftadheen gara Elsaabeet deemtee mitiiree Maariyaam isa booddee garaa ishee keetti Yohaannis cuuphaan hafuura qulqulluun guutan. Hubadhaa amma garuu hin shakke mirkanaan isaa akkaataa itti lallabe akkaataa itti kakuu moofaa beeku Yohaannis cuuphaan immoo raajii kakuu moofaa isa dhumaati raajii kakuu haaraa miti isa booddee maal wayyaa kan biraa eenyu jedhe dhuguma akkanatti lallabeetti miti inni firdii dhiiseetu warra sarrabsaniif iyyuu isiniif dhiisa darba 77 si'a dhiise darba dhiisaa biyyaadhaa deema. Egaa jedhe Yesuus immoo tokkoof tokko lammoo san jette mee qabatanii lama siin jedhu tokkodha biroo dhibba jedha. Niqoodimoosis gaafanna lama fadaladhoo dhiisan isan yoosuma namni gaafate hin deebisu gooftaan. Egaa jaamaan fayyanaaf hin diriiraa kan natti hin gufanne immoo eebbifamaa jedhaatti maali banee hin maayisan akali. Yoo gufatte dhimma keenya yoo hin gufanne immoo eebbifamaadha kanumatti maali. Isuma taa'aa dhimamanii ture. Isin galee expectation akkaataan itti eegi ta'uu fi didee kooti. Inni firdiidhaan eegee Yesuus ayyaanaan dhufe. Isin galee guyyaan firdii kanaa gara fuulduraatti dhadheetu ishee kana giddu galeessa wal'aala warra kakuu moofaa isan ayyaanaaf dhufu isan firdiin dhufu giddu galeessa jiru kana wal'aalan. Ammoo barri waldaa kiristaanaa bara ayyaanaati fidee giddu galche. Isin galee maaliif namoota nuti qalbii akka diddiirrataniif carraa kenneef yeroo ayyaana mul'ise kan Musee seeroo miti seerri firdii dhuma isaan sammuun isaanii firdii matti bare ayyaanaan dhufe. Garuu firdiin immoo akka leencaa ta'e immoo akka biddaa ta'e yeroo dhufu immoo jira. Isa kana giddu galeessa kana wal'aalan. Akkasitti eegaa turan waan ta'eef expectationiin isaanii yaadi isaanii isa kana lafarratti kana godhanii eegaa turan waan ta'eef Miknaan isaa bara 722 dhaloota Kiristoos fuulduraa BC yookiin Before Christ jennutti gosi bara 930 bara ilma Solomoonitti cubbuu Solomoon hojjete irraa kan ka'e bakka lamatti ba'aa mootummaan ijoollee Israa'el gosi 10 warra Noorzii gosi 2 immoo Yihuudaa Beniyaam warra gadiiti. Warra Noorzii suni bara 722 booji'aman hammarraatti hin deebiin jechuun badanii hafan isaan. Warri Saawuzii immoo 586 booji'aman isaan immoo Baabilooniin booji'aman isaan immoo yoom deebi'anii waggaa 70 booddee boojuudhaa deebi'an. Egaa hubadhaa deebi'anii isa duwwaadhaan namni Baabiloonii deebi'anii yeroo biraa immoo Meedonii Faarestuu bite isaan egaa kan boojuudhaa iyyuu isa warra Baabiloon booji'e kan akka isaan galan godhan hundi immoo gallee warra kana jittafan. Isa booddee immoo Meedonii Faares gaafa darbu immoo Giriiktu bu'e. Giriik immoo isaan bite ittaanii immoo iyyuutu dhufe immoo Roomtu immoo dhufe. Warri Giriikii gaafanne Aleksaandar Zagreet duu jeneraaloonni arfan ka'anii tokko Gibsiin qabataa tokko Saaniin qabataa tokko Sooriyaa qabataa meedaa waraanaa turte Israa'el gidduumatti gubattee abidda taate isaan isa matsiidhaa baay'ee rakkisaadha. Agartanii bara isaanii erguma dhalatanii ka'anii seenaa garbummaa malee seenaa bilisummaa beekan ijoolleen Israa'el. Har'a Gibsi biyya Gibsi waggaa 400 turan bargata waggaa 400 keessaa achumatti guddisanii malee Waaqayyo isaan gara waggaa 8-9 caalaan rakkanne maaliif gaafa mootii Yoosef hin beekne ka'uutu kan seenaa Yoosef hin beekne ka'uudha kan isaan rakkatan malee isheen gara dhumaa waggaa ishee gara 100 gara booddee jirtu malee waan rakkatan iyyuu hin qabachiisu guddatan. Haa ta'u iyyuu malee seenaan isaanii seenaa garbummaati. Dubbii Waaqayyo isaan qoratan immoo Waaqayyo kanarraa bilisanuu baasaa masii ergee kanarraa nu baraaraa dhaga. Akkuma ni Daani'el boqonnaa 2 Daani'el boqonnaa 7 yoo dubbisan Daani'el boqonnaa 2 fakkii sana mootichumatti arge Baabiloon isa bushuun Nabukadnezar argee warqeedhaan jalqaba warqeen isaa fakkiin jiru dhagaan tokko konkolaataa mootummaa Waaqayyooti bara mootummaa Roomaa keessa kan dhaabbatedha. Daani'el boqonnaa 7 godhatanii leencaa qeerransaa reettiidha gaafa lama kan qabu akkasittiin. Leenci eenyuudha mootii Baabiloonii Daani'el boqonnaa 7 irraa dubbifadha yeroo qabu dhaqee dubbisuudhaaf. Gaafa lama kan qabu reettiin immoo eenyu Meedonii Faares biyya xinnoo lamatu walii galeetu Baabilooniin galagalche. Baabilooniin silumayyuu ijoollee Yihuudotaattiin boojuudhaaf Waaqayyo kaasee waggaa 70 isa booddee dabarsan. Qeerransi immoo Giriikiidha. Mootii Aleksaandar Zagreet waggaa 33 addunyaa kana tokkichaa waliin ga'ee qabate. Hundum isaa milikkiti isaa akkasittiin kan jiru kan boqonnaa 9 immoo isa dhufuusa barumsa keenya dhufuutti taanee ilaalla maaliif egaa jirra kaanii kaalkuleeshinii guddaa jira waan ta'eef Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 27 kaa dubbifadha ispeeshaalii. Innaa kanaafi
miidhaadhuma argaa turan waan ta'eef barrinni kun iskoolaaronni isaanii warri teoloojiyaan isaanii raabaayiin isaanii warra rabbuun jedhamu gabarsoonni isaanii suni barri inni kun bara booji'amu bara dhiphinaa bara rakkinaati barri masii garuu bara bilisummaati bara ol ka'uu keenya bara natsaati bara nu ol kaanee mul'annu waraanni gaddii dhukkubii gidiraanii nurraa darbe bira jiraannu inni barsiisaa turan gaafa Yesuus Kiristoos dhufu kana eegan. Waan tokko wanti ni godhan hin qabanii maqaa kana eegan. Yesuus Kiristoos immoo dhufee isin dubbiseera. Maarqos boqonnaa 10 irratti dhufee inni immoo akkas jedhe isa ilaalleetu isumaan xumura Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 29 amma 30 dubbifan lakkoofsa 29 irraa kaasee akkas jedhan immoo Yesuus immoo deebisee dhuguman isinitti hima eenyullee mana yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis haadha yookiis abbaa yookiis ijoollee yookiis araddaa anaaf wangeelaaf jedhee kan dhiise bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen obboloota obboleettota haadhota ijoollota araddaas dachee 100 argata. Bara dhufuttis jireenya bara baraattiin galaa jedha. Inni Ingiliffaadha maal jedhaa gaafa ilaaltan iddoo kanatti isa garasii gaabboleessa obboleettii jedhu nan dhiisa. Our children or fields for me in the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age and in the age to come. Bara kanatti waan hundumaa kana dhiiseetu baruma kanatti yommuu deebiin argataa dhagadachaa dhibba waan nuun galuudha. Pheexroos ammaa akka argatan eebboo hafuura argatan malee baruma kanatti dachaa dhibba argatee bara isa dhufutti immoo jireenya bara baraa argataa jedha. Laa hubadhaa kakuumoo faas warri barsiisan warri teoloojitaa bara kana bara dhufu jedhanii adda baasan. Bara yoomii bara isa kana bara rakkinaati. Barri inni dhufu masiyaa yeroo dhufu immoo bara rakkinaa kan hundumaa dabarsaadha. Yesuus immoo gaafa dhufu bara kana bara dhufu jedhee adda baase. Bara isa kanatti of gananii gooftaa duukaa bu'uudha. Na duukaa bu'uudha. Barichi bara waraanaa, bara jibbaa, bara jeequmsaa, bara namni jaalallee hin jirre, bara waraanni baay'atu, bara sochiin lafaa baatu, bara rakkisaadha. Bara dhufutti garuu jireenya bara baraaf ulfina bara baraa argataa jedha. Egaa hubadhaa warra kakuumuufas kana jedhaa turan. Yesuusis gaafa dhufu kana jedhe. Amma gaa kanaadha gaaffiin jiru jechuudha. Bara raawwatameera mootummaa waaqayyoo dhiyaateera qalbii diddiirradhaa jedhanii gooftaan. Maaliif barrinni kun bara dhumaatii barri dhufu garuu bara ulfinaatiidha kan inni jedhu. Baraaraan egaa hubadha. Kanaafitu bita isaaniitti gale. Isaan gaafa dhufu isa raawwatanii eegu inni iyyuu ganaa baratafee kun bara dhumaatii garuu bara biraatummoo jira dhuma keessaa dhuma isa caafee irratti dhufe. Innaa kanaafi Maatewos 12 Maatewos 12:32 irraa yoo ilaalle eenyullee ilma namaatiin mormee waa isarratti yoo dubbate dhiifama argata. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isarratti yoo dubbate garuu bara kanatti bara dhufuttis dhiifama argatu isaaniin jedhama kana barbaade kana bara kanatti bara dhufuttis Yesuus Kiristoosis maal jedha bara kana deebi'ee immoo bara dhufuu jedha warra kakuumuufas akka jedhu innis akkas jedha. Egaa hubadhaa isa kanatu bita isaanitti gale masiihni isin nu eenyu kana miti jedhan. Inni nu eenyu inni bilisa nu baasuu fayyisaa inni ta'uu maaliif akka dubbii waaqayyoo wajjin kan wal bukkee qabnee ilaallu dubbii waaqayyoo wajjin hin deemu kanaaf kan biraa eeguutu nurra jiraataa jira. Kana dhagadaanii boqonnaa 9 kaanii kan nu ilaallu amma mistira guddaatti kan dhufaa jiru iddoo kanarratti waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa har'aaf sumarratti dhaama.